Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuudha. Ani Muluqan Hasan ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawwan Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisnaa. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha torbeen keenya ga'ee beellama keenyaan mana keessan as istiidiyoo keenyatti 8 taanee argamneerra. Baga nagaan dhuftan. Lakkeen nyaatamne har'a. Maal sagalee? Nagaati? Nan ture moo? Marri caala. Nagaa? Nagaa. Maan sagalee? Faaya bareeduma. Faayumatti? Nayyee. Wal barra caala hidhee waameera. Bara kooraa waan caala hidhuufi wal barra isaa dhuftee barataadha moo hojjetaadha moo isa jedhu? Ani barataadha mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu Finfinnee keessatti sadarkaa lammaffaa irratti kan argamudha. Kutaa meeqa baratta? Salgaffaan baradha. Saglaffaa. Akkamii ministiriin bara darbe? Bareeda baay'ee bareeda. Qabxiin gaarii ture? Qabxii bareeda fide. Amma immoo gaa 12tti. Nayyee. Milkaa'e. Nayyee tole. Nagaadha. Naguma? Siin nagaa gaafata har'a. Ay hojiin gaariidha maan jedhu. Mee wal barra? Maqaan koo Fiqaaduu Lataan jedhama. Ayyee. Mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuudhaan dhufe. Barataa kutaa 9ti. 9. Hundi keessan kutaa 9ffaadha? Lakki. Itti deebina. Akkam barumsi? Baay'ee bareedaadha. Gaariidhatti? Ayyee. Barataa Biraan Tolasaan jedhama. Ayyee. Mana barumsa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaa kutaa 10ffaa. 10ffaa. Ayyee. Saari? Saaraa Urrisaan jedhama. Ayyee. Barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaa kutaa 11. 11. Isa dhufummoo intiraansiidha. Qophaa'aa jirta. Qophaa'aa jirta. Milkaa'e tole. Lamlam darajee. Ayyee lamlam. Mana hojjettuudhas barattuudhas. Hojjettuudhas barattuudhas. Ayyee hojiin naggaarii. Baay'ee shaggaa. Tole baga nagaan dhufte. Amiin baga nagaan dhufte. Ayyee. Ani Daadhii Asaffaan jedhama. Kana irraa dhufe mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaarraa barataa kutaa 10ti. 10ti. Tole. Maqaan koo Imaana Shifarraan jedhama. Ayyee. Kanan irraa dhufe mana barumsa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaadha. Kanan baradhullee kutaa 9ffaa. Kutaa 9ffaa. Kutaa 9 meeqan qaba jechuudha? 4. 3. 2 10. Ayyee hojjetaanis jira barataanis jira. Gaariidha irra. Tole gaaffii kun nan jalqaba. Caalaarraan jalqaba. Caala. Gaaffii koo sirraan jalqaba. Nayyee. Nagaa barataadha mitiire? Duwwaa tuqaa 5 lakkoofsa maalii jedhamee beekama yookiin lakkoofsa maalii jedhamee waamama? Raashinaal nambar. Irra dabarsa. Adabu. Raakshin. Deesimaal. Deesimaala sirriitti argateera. Baank jetteetti Saaraa. Tole Fiqaaduu. Mootummoonni Ijipti durii maal jedhamanii waamamu? Tokkummaawaa. Adarbu. Fir'aawn. Fara'oon sirriitti argateera. Baank. Tole. Bare. Hiikaan jecha aja'aa jedhu maal ta'a? Hiikni isaa. Aja'a. Waan xuraa'aa sirriitti argateera. Baank jetteetti Saaraa. Tole. Magaalli addunyaarraa namni baay'inaan itti jiraatu magaalaa ishii kam? Adarbu. Chaayinaa. Chaayinaa sirriisi. Chaayinaa keessa jaalli. Fiigichaan illee biyyatti sun baay'eetti beekamna nuti illee. Fiigichaan itti milkoofneerra. Adaru? Rooma. Roomaanti. Yaalta isaan? Adarbu. Adarbu. Biriyaan? Awustiraaliyaa. Tookiyoo. Saari keetimtii gaaffiin kun laga tokkorraa waraabamu kan jedhaman eenyuu fi eenyu? Uummata Oromoo natti fakkaata. Abbaa manaa fi haadha manaa. Abbaa manaa fi haadha manaa sirriitti argateetti baanki jedheera. Yeroo jalqabaaf addeessarra
alaabaan fannifame alaabaa biyya kamiiti? Adarbu. Saudi Arabia. Saudi Arabia miti. yaa darbu. Adarbu. Gaana. Ameerikaa. Ameerikaa sirriitti argateera. Baank tole. Si biraan jira dhaadhi. Ilbiisni dhiiga loonii qofa xuuxuudhaan jiraattu eenyu jedhamti yookiin silmii sirriitti argateera. Baank tole. Si biraan jira. Aha maayinarra. Tole gaariidha. Yeroon keessan dhumeera marsaan ni jalqabaa dirqama nama tokko hirrisuu qabna. Gaarii jirtu gaaffiif deebisaa jirtu baanks jechaa jirtu gaariidha homaan jettanii haalli itti qabni keessan garuu nama sodaachisa. Kanaaf nama tokko dirqama hirrisuu qabna. Barreessaa tolee seera hirrisuu keenyaan nama cimaa hanga marsaa arfaffaa shanaffaatti isiniif qusachaa deemna. Marsaa kanarratti gaaffii ja'a deebistanii 1,200 qabdu. Biree tuquun hin danda'amu. Bireen garuu abbaa fedhee hirrisuu ni danda'a jechuudha. Dafaa barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barattoota kutaa 9-10 akkasumas hojjettoota mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu barattoota qaxxalee achi keessaa ba'an waliin turtii taasisaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hirrisuu waliin haa ta'u jecha amma dirqama nama tokko hirrisnaa mee hundi keessan al tokko ol qaba. Lamda hojjettuu tokko qabdi. Ishee gubaastu. Lamda sagalee tokkichaan nama tokko illee dhiisa. Waan balleessee wallaalu. Ittiin arganna garuu deemni. Baay'ee guddaa galatoomii lamda. Galatoomii. Milkaa'e. Maqaan koo Lamlam Darajjeen jedhama. Qophiin hirrisuu baay'ee kan nama bohaarsuu fi gaaffii garaagaraa biyyoota keenya yookiin immoo wantoota hin beekne illee kan itti barannu kan keessatti barannudha. Hirrifamuu kootti hin gaddine dhumarratti Biraanuu Ijjifatee dheeyyaate. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya jalqabaatiin lamlamii hirrisnee gara marsaa keenya lammaffaa deemaa jirra. Caal. Nagaa. Jirra. Tole. Ammas gaaffii koo sirraan jalqaba. Chaayinaadhaaf biyya bahaa fagoo yoo jenne Saawud Arabiyaadhaaf maal jenna? Biyya dhiyoo. Biyya giddu galeessa. Giddu galeessa sirriitti argate. Baank. Biyyi kibbaan fiqisee biraan jira. Biyyi kibbaan Itoophiyaa daangeessitu eenyu? Afrikaa. Kibbaan Itoophiyaa daangeessu. Afrikaa keessa jiranummaa. Chaayinaa. Itoophiyaan jedhe. Itoophiyaa kan daangeessitanii? Irraa darbu. Adarbu. Eertiraa miti. Sara. Keeniyaa. Keeniyaa sirriitti argatte. Baank. Baank tolee. Seeraan jira biree. Gosa simbirroota keessaa hoosiftuu kan taate simbira sigaa. Simbira halkanii. Simbira halkanii. Baank. Baank. Baank jedhatti daddafiti. Baank. Tolee saariyee. Bunaaf danfifte yoo jenne farsoodhaaf bakka duwwaa. Naqxe. Naqxe. Baank. Baank. Gaariidha jedhaaga. Nyaanni osoo hin summaayin yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u nyaata sagal. Nyaata. Adarbu. Fuduraa. Lakki. Fuduraa. Vitamin C. Vaayitaaminii jenne nyaata mana keessa osoo hin summaayin mana ga'ee qadaadames banaa taa'ee hin summaa'u. Irraa darbu. Adarbu. Akaayii. Biqilaa maqaan ture naannoo. Jam. Damma sirriitti argate. Baank. Baank. Saaraati baankii dhiisin militti. Kee tureetii gaaffiin kun kan keetiiti? Tole. Maan. Akka saayinsiin jedhutti shamarran jaalalaan qabamuuf guyyaa meeqatti fudhata? Ani shamarran miti kanaan hin jenne. Guyyaa 5. Maal ta'e? Ja'a. Lakkibboo. 15. 15. 15. Si mari'achiifnee bennamoo? Lakki. 15 sirriitti argateera. Baanki tole. Meetirri kumni tokko kiiloomeetira meeqa?
Wayi barataa idee. Kiiloomeetira lama. Lakkii. Kiiloomeetira 10. Kiiloomeetira tokko. Maa shakkite? Baank. Baank. Akka bireen deebisu. Yeroo saaraan baankeetu yeroon keessaa dhume. Amma marsaa lammaffaa nama tokko hir'isuun dirqama ta'a. Barreessaa. Marsaa kanarratti biree hir'isuun hin danda'amu. Irra deebitee bireen nama barbaadde hir'isuun ni dandeessaa. Gaaffii 7 deebistanii 1,400 qabdu. Sila 1,200 baankii keessaa qabdu. Amma 1,400 itti daatanii 2,600 jettu. Gaariidha. Barataadhaaf hin taate gaariidha. Biree hir'isuu hin dandeessanii. Nama tokko hir'isnaa barreessaa. Barreessanii? Wal qabaaka. Al tokko. Fiqi. Nagaa? Nagaa. Maal ta'an ijoollee? Bakka nagaan dhuftee barumsa keetiin milkaa'ee waan waliin turteef guddaa galatooma. Isinis waan istiidiyootti naaf hirtaniif guddaa galatooma. Ayyee. Carraa gaarii. Eqaa Duulataan jedhama. Mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuurraan dhufe. Haayyi hirrifamuun koorree sirriidha jedhee yaadu garuu baay'ee bareedaadha garuu qophiin kun qophii bareedaadha. Baay'ee na gammachiise. Warra istiidiyoo kanaa naaf yeroo isaaniif guddaan galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya lammaffaadhaan fiqeerisne karaa marsaa keenya sadaffaa deemaa jirra. Nagaa? Ayyee baga jiraatan caala. Ammas gaaffii koo sumarraan jalqaba. 88 baay'isuu 8 meeqa ta'a? Reegaaga. Yeroo keessan isin jalaa fudhachaa jira. Kuma lamaaf 20. Kuma lamaaf 20. Miti. Baay'isuu jedheen. Bire. 88 baay'isuu 8. Kuma torbaaf 700. 704 sirriitti Baank. argateera. Baank jechuudha. Argatanii turtaniiti amma sin bira ga'utti eegaa jirtu. Tole biree akka saayinsiin jedhutti shamarri tokko iccitii qabachuu kan dandeessu sa'aatii meeqaaf? Hin dandeenya qabachuu. Ittiin bultu tokko. Lakkoofsa waan ta'eef Sa'aatii tokko. maal ta'e? Hafuuftuu nu gote amma kana. Sa'aatii 24. Lakki. Garuu akka Sakandii 8. Inde. Maal? Iccitii qabannee kan teenyu manus moo? Daqiiqaa 8. Miti. Sa'aatii 12. Lakki. Caala yaalta. Sa'a 3. Lakki. Araan bulla. Ture. Sa'aatii 48. Tole. Hin arganne sa'aatii 47. Sakandii 3 nuun jettu maal taatan ijoollee? Haran qabanna sirriitti. Tole. Saari. Abeet. Dha'annaan onnee keenya yeroo kan dhaabu yoo maal taanudha? Yeroo rafan. Yeroo duuni yookaan boqan. Baank. Sirriitti baank argateera. Yeroo rafnu inni maal tokko tokko akka saayinsiin jedhutti yoo haxxiffannu dha'annaan onnee keenya hin dhaabbata. Si'a maaru kan jedhamu sanumaa fi jedhama garuu. Tolee dhadhi. Torba baay'isuu 44 meeqa ta'a? Afurtamii. 44.
yeroo keessan sirriitti fayyadama. Dhibba 848. Dhibba 848. Lakkii. 298. Lakkii. 1500. Lakkii. Dhibba 208. Hadarbu. 308. Biyya keenya keessatti warshaan warqii oomishu yoom dhaabbate? Yoomiin yoom hojii jalqabe? Narraadha. Hadarbu. Kudha sagal Hadarbu. 2003 Isa kamii? isa sana Isa kan jedhamu isa keenya? isa kan keenya. 18. 18? 81. Lakkii. Yaali. 82. 1899. Tole ani deebisee Biraanuun akkuma baanki jedheen yeroo keessan dhume amma dirqama nama tokko hir'isnaa barreessaa. Tole marsaa kanatti gaaffii 2 deebistanii 400 qabdu sila 2600 qabdu guunnee guutuu taateetti daadhii xuquun hin danda'amu marsaa kanatti biree jirta? Ayyee. Amma daadhiin nama barbaade hir'isuu danda'a barreessaa. Barreessitanii? Mee hundi keessan al tokko. Caala. Deebisaa. Maanni? Maal ta'an ijoollee? Waan taane. Waan taaneeti? Jarruma. Tolee waan dhufteef guddaa galatoomi. Mee osoo ati hin rifamiin akka gaaffii tokko sin gaafachuu barbaada hundi keessanii. Egaa gootichi keenya mana barumsaa gooticha keenya keessa barachaa jirtu. Mee waa'ee mana barumsaa keessan namni tokko yoom hundaa'ee waggaa meeqaffaa isaatii barattoota meeqa of keessaa qaba amma beektan dirqama guutuu isaa natti hin hubattan illee mee waa'ee mana barumsaa keessan eenyuun natti himuu danda'a? Ani dhaaka. Saarii. Manni barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu 2009 hundaa'e barattoota hammam akka qabullee hin beeku garuu ergi hundeeffamee waggaa 8 akkas deemaa jira. Waggaa 8. Kanaaf isin kutaa meeqaffaarraa kaastanii achitti? Kan isaanii hin beeku. An kutaa 4 irraa kaasee achitti barachaa ture. Hanga kutaa 7 iddoo biraatti baradheen kutaa 11 dhufee jechuudha. Karaa kana deebitee jechuudha. Mee haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa sana keessatti maal fakkaata? Barsiisonni barattoota waliin wal quunnamtii akkamii qabu? Gaaffii bareedaadha. Haalli baruu barsiisuu isaanii baay'ee namatti tola. Akkaataa barsiisonni barattoota wajjin wal quunnamtii isaan qabanis baay'ee kan namatti toludha. Hariiroo maatiif ijoollee gidduu jiru yoo jenne hin danda'ama jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Inuma gaaffii kanan si gaafadhe ani gidduudhaan mana barumsaa biraa deemtee turte. Mee akkami adda addummaan jiraata jedhee yaada mana barumsaa tokkorraa mana barumsaa biraatti isa dhiisiitii jiruudhuma keenya keessayyuu mana tokkotti adda addummaa baay'ee qabnati haala baruuf barsiisuu irratti haala barsiisota irratti xiqqoo waan argu kan mana barumsaa biraan jirre garuu kan Waaqoo Guutuutti kan achitti argamu maaltu wanta egaa barsiisonni na daawwataa jiran isaaniif loogdee naan jedhan jedhee abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan barsiisonni keenya baay'ee ciccimoodha. Isaan garmalee achitti waan barachaa jiru tun ta'e baay'ee barsiisota ciccimoodha. Waan barsiisan tun ta'e waan qaban hundasaa nu barsiisu. Egaa akka nama guddaa taanuuf hawwiin isaan nuuf qaban baay'ee guddaadha. Kanaaf ciccimoodha. Dhageessaniittu barsiisota. Isinis kottaatee asitti barattoota keessan kabaja guddaa kennaa. Isinis galateeffadhaa barsiisota keessan hundi keessan waan dhuftaniif guddaa galatooma. Barsiisota hundumaanuu kabaja guddaa qabna isinii fi warri nu barsiisanii arraan as ga'u keenyaaf kan aarsaa guddaa kaffaltan barsiisota hundumati kabaja guddaa qabdu. Uumayyuu barsiisota Waaqoo Guutuu Jeneraal Waaqoo Guutuu guutummaan isaaniitti immoo
barattoonni keessan guddaa galatoomaa sin jechaa jiru. Sinis as dhuftanii deebii akka laattan asumaan gaaffii dhiyeessuun barbaada. Waan nuun turtaniif guddaa galatoomaa jechaa Caalaa hin gaggeessin akka. Tol milkaa'ee Caalaa. Maqaan koo Barataa Caalaa Tsaggaayee Baqqalaan jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaarraa hin dhufe. Qophiin hir'isuu baay'ee kan namatti toludha. TV kanarraa bilbila fudhannee bilbilleetti dorgomaa taanee dhufe. Hirrifamuun koo baay'ee natti tole. Sababni isaas gaafichi waan an dorgongoreef itti qophaa'an turre daqiiqaa waan fayyadamnuuf sanaaf jedheen ofirra dabarsaa ture. Hirrifamuu kootti nan gammada. Dhumarratti daadhiitti injifatee yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadaffaadhaan Caalaa hefsnee kara marsaa keenya arfaffaa deemaa jirra. Biree amma gaaffiin sirraa jalqaba. Tole akka biyya keenyaatti yeroo jalqabaaf fiigicha olompikii maaraatoonii fiigee eenyu jedhama? Abbabaa Biqilaa. Lakki maaraatoonii olompikii isa jalqabaa kan fiige? Fayyisaa. Lakki. Qananiisaa Baqqalaa. Lakki. Sadii kana Adaruu. Sari. Ranaa deebii gaaficha. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf fiigicha olompikii maaraatoonii kan fiige eenyu? Adaruu. Adaruu. Abbabaa Biqilaa. Lakki. Hayilee Garbasillaasee. Lakki. Baashaayii Fallaqa. Tole. Akka ayyaana keenyaa alaalarra teenya jette bakka duwwaan. Qaalluun. Lakki. Adaruu. Akka ayyaana keenyaa alaalarra teenya jette bakka duwwaan. Iji. Iji. Ijatti. Naannoodhuma qaama keenyaati. Funyaan. Biriyyaan. Adaruu. Adaruu. Harma shamarranii. Baank. Anaafnu. Galatoomuu. Rakkoo qabsi diimaa galu waan ta'eef. Anaaf baank kan jedhu birreedha tole. Tole. Bakki dhaloota Abdiisaa Agaa eessa? Wallagga. Wallagga eessa? Wallagga lixaa. Iddoo isaan barbaada. Wallagga Bahaa. Iddoo isaa. Saari. Adaruu. Najjoo. Tole. Bineensota mana keessaa yeroo dhalattu ijjiif gurri ishee kan hin argines kan hin dhageenye bineensa ishee kan. Saree. Saree sirriitti argatee. Baank. Baank jedheera muree tole. Maqaan Abbaa Jifaar inni durii yookiin inni jalqabaa eenyu? Adaruu. Adaruu. Tulluu. Tulluu sirriitti argateera. Baanki. Baank tolee. Yoo nyaatu ni fayya. Yoo dhugu ni du'a. Eenyu? Ranaa deebii. Yoo nyaatu ni fayya. Yoo dhugu ni du'a. Eenyu? Adaruu. Adaruu. Alaandula. Alaandula. Lakki. Ibidda. Ibidda sirriitti argateera. Baank. Baank tolee. Gosti Oromoo Arsii maal jedhamee waamama yookiin maal jedhamee beekama? Arsii. Tuulama. Adaruu. Macca. Lakki. Adaraa gaaffii kana hin dhabinaa. Adarbu. Baank. Lakki. Adaruu. Sikkoo fi maddoo.
Baakin jettu bireen deebisee. Tole akkan gaaffii koo deebisee yeroon keessan dhumi amma dirqama nama tokko hir'isnaa barreessaa. Tole marsaa kanarratti imaanaa tuquun hin danda'amu gaaffii sadii deebistanii 600 qabdu sila 3,000 qabna turre walitti daamee 3,600 imaan mee hundi keessan al tokko al tokko saari isti bire ende tole lafa ka'a daadhiif saaraan lama barreeffamaniiru. Amma akka seera keenyatti namni marsaa kanarratti cimaa ture nama tokko filatee hir'isuu ni danda'a. Amma carraan kan imaan saaraa itti turi aaraan xumurree turi. Saaraa carraa lamaffaa argatteetta amma. Saaraa naa baatu moo daadhii naa baatu? Yoo natti mufachuu baatte saaruma. Mufattaa saari. Tole. Maqaan koo Barattuu Saaraa Urrisaan jedhama. Mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaarraan dhufe. Qophiin hir'isuu qophii baay'ee namatti toludha kan nama barsiisu. Dandeettii addaallee kan irraa horachuu danda'anidha. Ani hir'ifamuun koo gama kootiin sirriidha jedhanii yaada. Sababbiin isaa dorgommii waan ta'eef tokko darbee tokko kufuun dirqamadha. Dhumarratti barataa daadhiin akka injifatu abdii guddaan qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya shamarra tokko qabu. Saaraa nabraa hir'isanii sheedhuma taftee ishee fudhatanii karaa marsaa keenya isa dhumaa maallaqaaf isa dhumaa qeerroowwan sadii waliin turtii bareedaan taasisa jedhee yaada. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha nu bira dhuftanii turtii bareedaa akka kana taasisuu warri barbaadan tola bilbila keenyaatiin nu qunnamaa jecha karaa marsaa keenya isa dhumaa nan deemachuudha. Biree ammas gaaffii koo suuraan jalqaba jechuudha. Godina Ilubbaabor keessa kan argamtu guyyaa tokkoof magaalaa guddoo Itoophiyaa kan taate eenyu? Guyyaa tokkoof godina Ilubbaabor keessatti kan argamtu guyyaa tokkoof magaalaa guddoo Itoophiyaa kan taate eenyu? Hadarbu. Mattuunti. Naannoodhuma ishee keessa jirti. Xiqqoo as deebi'i mattuurraa. Goree. Tole daadhi. Yeroo jalqabaaf biyya alaabaa biyyoolessaa kan beeksifte biyya kana. Biyyoota lama. Fiidha. Itoophiyaa fi akka rakkoon akkanaa keessaan qabu. Ameerikaa fi Hadarbu. Awurooppaa fi Lakkii. Hadarbu. Faransaay. Jarmanii fi Xaaliyaa. Chaayinaa fi Hind. Maqaan ibisii inni jalqabaa eenyu jedhama? Narraa darbu. Hadarbu. Televiziyoon laaltuuti? Laaltuuti? Eenyu isaarra garuu jira barreeffamichi. Yaadadhaa. Abisiyaa. Nama maqaa Itoophiyaati kan. Yaaddu tokko. Kan duriiti moo kan ammaati? Kan durii. Inni jalqabaa jechuudha. Hadarbu.
Adarbu. ETV. Tole biree. Aangoon sirna gadaa waggaa meeqa meeqaan jijjiirama? 8. Bank. Bank. Tole. Saalli kaangaaruu maaliin adda ba'a? Adarbu. Adarbu. Halluudhaan. Tole. Suuraa dubartii Moonaaliizaa jedhamtu kan bocee eenyu? Suuraa Moonaaliizaa ishii bareedduu jedhamtu sana. Adarbu. Leonardo da Vinci yeroon keessan dhume ishoo baga saaraa irristanii qobaatti haftanii marsaa kanaan gaaffiin hin deebifamne haa darbuudhaan dhume saar cubbuu keetila laale. Tole marsaa kana irratti gaaffii tokko deebistanii 200 qabdu sila 300 3,600 baankii keessaa qabdu amma walitti 3,800 siniif ta'eera. Amma eegaluu hir'isuu hin dandeessan hin jennu. Hanga ammaatti siniif nama tokko nama cimaa jedhamee yaadamu siniif qusachaa dhufneerra. Amma hammeenya keessaniif garaa laafeessummaa keessan ilaalla. Sadan keessanuu wal barreessitu namni tokko ni rifamaa hin nafee maallaqaaf gaaffii dorgommii taasisna jechuudha. Barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akka itti bareede kanaan itti fufaa jira. Isinis turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha gara sagantaa keenya hir'isuu maallaqaaf marsaa sadhumaa eenyuun hir'isu waan ilaallu ta'a. Xumurtanii mee ol qabame maal tokko bire yaadeen turedis siluma yaadeeraan warri kun ila wallaalanii barreessu maal wanta akkana kamiifuu bire dorgomaa keenya cimaa turte waan dhufteef guddaa galatoomi milkaa'ii carraa gaarii siif Tola isinis galatooma. hayyee. Maqaan koo Barataa Biraanuu Tolasaan jedhama. Kanan dhufe mana barumsa Jeneraal Waaqoo Guutuu sadarkaa lammaffaarraa kanan baradhu kutaa kurnaffaa. Qophiin hir'isuu baay'ee namatti tola. Baay'ee nama bohaarsas akkasumas immoo afaanii fi aadaa uummata keenyaa akka ittiin baran baay'ee kan nama barsiisudha. Warreen TV kana ilaalaa jirtan akka dhuftanii irratti hirmaattan kun akkanatti na bareechanii baay'ee namatti tola. Ani kanan injifate jedhu barataa daadhii natti fakkaata. Amma gaaffii shan san isiniif ilaalladha. Baankii jechuun isinirraa ni eegamu. Daadhii gaafadhee yoo daadhiin deebisuu baate akka carraa ta'ee imaanaan yoo deebise imaanaadhaaf qabama. Imaanaan gaafatamee imaanaan yoo deebisuu baate akka carraa ta'ee daadhiin deebista taanaan siif qabama jechuudha. Gaaffii shan isiniif ilaalladha. Milkaa'aa carraa gaarii isiniif haa ta'u lamaan keessaniifuu tolee daadhii sirraan jalqaba. Hiikanatti himta. Hiikni faanni isaa jiidhaadha jedhu maal ta'a? Hiikni isaa Carraa qabeessa. carraa qabeessa. Xiqqoo siif fooyyessi. Carraa qaba. Carraa qaba miti maaliif hin deemsisa garuu maallaqaaf waan ta'eef deebii kallattiidhaan hin barbaada. Naannoodhuma sana garuu deebii kallattiidhaan. Faanni isaa jiidhaadha miti. Faanni isaa jiidhaadha. Carraa qaba. Hayyee haa ta'u milkii qabeessa yookiin carraa qabeessa. Tolee himaan. Bineensi akka leencaatti barooduu danda'u bineensa isa kami?
Karkarroo. Karkarroo miti. Yaalmi carraa sila akka inni yaalu carraa laadheefiin ture yaalli. Booyyee. Yaaltaadha. Gaaffii isaa irraan adeemee. Bineensi akka leencaatti barooduu danda'u. Bineensa isa kam? Qeerransa. Qeerransa miti. Guchii. Tole. Tole iman. Akka Afrikaatti bal'ina lafaatiin biyyi dursitu yookiin biyyi tokkoffaa taatee biyya kami? Lafaan. Lafaan bal'ina lafaan. Suudaan. Lakkii. Akka Afrikaa moo? Akka Afrikaa. Ayi. Nigeria. Nigeria. Lakkii. Siree simii carraa silaadha. Nairobi. Lakkii. Daadhii nyaata? Aljeeriyaa. Aljeeriyaa sirriitti argateera. Tole. Itoophiyaan miseensa waldaa ispoortii addunyaa kan taate bara kam kaaseeti yookiin bara yoom? Waldaa ispoortii. Waldaa ispoortii kan addunyaa. 960. Lakkii. Kudhuma sagal keessa jira garuu 60 geenye yaali. Sagal 24. Yaaltaadha. 939. 19 duwwaa lama. Tole. Imaan ilbiisni dhiiga namaa xuxuun nyaata osoo hin nyaatiin guyyaa 5 ol turuu dandeessu. Ilbiisa sika. Guyyaa 5. Guyyaa 5 ol dhiiga namaa xuxuun qofa jiraachuu kan dandeessu. Tafkii. Injiraan. Miti daadhii yaalta? Bookee busaa. Lakkii. Tukaan. Imaan akka biyya keenyatti horri gadi fageenyaan tokkoffaa ta'e hora isa kam? Xaanaa. Lakkii. Gadi fageenyaan. Adaruu. Yaaltaadha. Adaruu. Shaala. Tole gaaffii 5 gaafatamtanii imaanaan 5 keessaa homaas hoon deebisiin daadhiin 5 keessaa 2 deebisuudhaan sagantaa keenya hirrisoo har'aa kan injifate daadhii teeraa baga milkoofte. Akkam ture mana teessee yoo ilaaltu mee hundi keessan mana teessee yoo ilaaltan gaaffichi baay'ee salphata. Akkamitti gaaffii kana dhabu jettanii yeroo baay'ee immoo akka ta'e yaada yoo mana teenyee ilaallu hin salphata miti wanti hundi. Mee achi mana teessanii yoo ilaaltanii fi as dhuftanii yoo ilaaltan adda addummaan ni qabu maal fakkaata? Imaan sirraa jalqabu. Adda addummaa isaa sodaarraa kan ga'e xiqqoo ishee malee gaaffisa salphatu. Gaaffiin salphaadha. Warri kanaan dura dhabaa turanis sirriidha miti amma dhabuu isaaniitiin hin dheekkamne. Ayyee. Gaaffii gaafatamtee dhabdee keessaa maal gaaffii kana osoo deebisuu qabu akkamittiin dhaba kan jettu qabda? Ilbiisota nama nyaatan keessa. Isan shakkaa ture anillee. Eeyyee. Tole kamiifuu waan dhufteef guddaa galatuumi. Daadhi. Yaa ta'u tolee yeroo mana taa'ee ilaalu baay'ee namatti tola. Anaaf yeroo mana taa'us asis tokkuma. Tokkuma ture. Injifattee ka kanaaf. Isaa osoo hin ta'in bakka manumattis yeroon taa'ee ilaalu yeroo ijoolleen amma asii gaaffii gaafatamanii osoo yaalanii hin deebisin dursee deebisa manatti. Gaafuma ani jedhe san ta'a. Kamiifuu waan dhuftaniif hundi keessan guddaa galatooma.
Egaa sagantaa keenya irratti wanti fooyya'uu qabu kana fooyyessitan sagantaa keessan irra caalaatti bareeda yoo jette yookiin immoo yaada dhaamsa yoo qabaattan lamaan keessan irraayyuu yaadas dhaamsas fudhannee sagantaa keenya irraa golabne jechuudha. Tole wanti fooyya'uu qabu garuu bareedadha. Bareedadha garuu immoo yeroo beeksisaa irratti sa'aatii wannoon ishii bilbilli ishii xiqqoo ishee osoo turte namoonni tokko tokko amma yookaan iskiriiptoo fudhachuudhaaf yookaan bilbila amma paatarnii banatti turuu danda'a waan ta'eef xiqqoo ishee osoo ture natti tola isaarraan kanaaf baay'ee namatti tola. Hin sirreessina tole galatoom himaan. Ani wanta haaraa qabu hin jiru baay'ee namatti tola. Asirratti hirmaachuu guyyaaf ani baay'ee natti tola. Hayyee hunduma keessaniif galatoomaa jecha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu torbee kana kana fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa saniif haa ta'u nagaa ta'a.